Ashamaa harka fuuni nageenyi kan koo kan jaalala kan kabajaa isiniif haa baay'atu. Obboleeyyiin kiyya jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota boonii intartimantii warreen afaan koo dhageessan cufti keessan guutummaa addunyaatti kan argamtan warra keessaas warra alaas akkam jirtu nagaa keessan ana obboleettiin keessan boonii intartimantii nagaa guutuu yeroo rabbiif haa ta'u. Har'a viidiyoo haaraatii walitti deebinee jirra. Baga nagaan dhuftan yoo viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheer godhaa. Warri maatiin taanis maatii ta'a. Dhugaa dubbachuu fi nagaa wal gaafachuuf nagaa dhabnee jirra. Biyya qabna jenna biyya hin qabnu. Biyya hin qabnu jenna biyyatti waamamaa jirra. Dhugaa rabbi tokkichaa jechuudha. Wanti biyya keenya keessatti ta'aa jiru wanta nama saalfachiisu. Wanta nuti akka Itoophiyaatti boqon keenyatti gadi qabannee itti cabnudha. Dhuguma dubbachuuf baay'ee namatti dhaga'amaa jechuudha. Ani maal akka ta'e hin beeku. Nuti qobaatti akka Itoophiyaatti badii nuti dalagne wanti bara baraan boo'ichi nurraa siqnee fi wanti bara baraan gaddi nurraa siqnee fi wanti yeroo hundumaa nuti akka lapheen keenya cabeetti akka gaddinetti nuti jiraannu aayidoolonaa hin galu jechuudha. Akka biyya keenyaatti akka biyyatti Itoophiyaa jedhamtu kanaatti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf maal jechuudha? Sirna Minilik nutti deebisuuf moo aadaa tokko, amantaan tokko, afaan tokko isa jedhamuuf moo wanti gidduu kana ta'aa jiru maal ibsame? Maal ibsa? Wanti gidduu kana ta'aa jiru maal ibsa? Waan kanaan dura ta'aa ture ani seenaan dhaga'e malee ija kiyyaan agarre gurra kiyyaan dhaga'e jechuudha. Akka seenaatti dhaga'e. Amma garuu wanta ta'aa jiru wanta obboleeyyan irratti ta'aa jiru ija kiyyaan arguun jira. Nama waanan ta'eef anis bor akka kan kiyyatti waan narra ga'u waan hin beekneef na dhukkubse, na dhiigse, na cabse. Dhugaa natti dhaga'ame. Fakkeessuuf miti. Ashqaabbaxuuf miti. Ashqaabbaxuus fakkeessuus hin jaalladhu jechuudha. Dhuguma dubbachuuf nama ta'ee namni irra keessa deemu gochaan obboleeyyan Islaamaa irratti akka kanatti manni amantaa kabaja qaba. Manni amantaa kabaja qaba. Mirgi amantaa kamiituu kabajamuu qaba. Eenyu abbaa biyyaati? Eenyu abbaa biyyaa miti. Amantaa akka dhuunfaatti qabna. Biyya garuu walitti qabna. Mirga jiraachuu qaban. Mirga amantiin isaanii kabajamuu qaban. Mirga maskiinni kabajamuu qaban. Wanti itti isaan qobaatti dhiibamanii fi tokko hin jiru. Dhimmi kun dhimma siyaasaa haa ta'u, dhimma siyaasaan alaa. I don't care. Ani siyaasarra waan hin beeku illee hin qabu. Garuu akka nam tokkotti, akka namaatti, akka nama dhalatee lafa jiruutti, akka dhugaa argutti, akka iji kiyya argutti wanti ta'aa jiru kun natti dhaga'ame. Dhuguma rabbi tokkichaa natti dhaga'ame jechuudha. Maal balleessan? Tuffii amma miti. Erga manni kun fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaattu wanti tokko seeraan ala yoo ta'e fakkeenyaaf fakkiin mana yeroo darbe mana ijoolleen ijaarratan kan diigaa turanii seeraan ala ijaaramee jiran. Maskiinni garuu seeraan ala hin ijaaramu. Maaliif mana amantaati waan ta'eef? Kan nama dhuunfaa miti waan ta'eef seeraan ala hin ijaaramu. Eeyyama gaafatanii qabeenyi mana amantaa sanaa kabajaan fuudhamee bakki kennamee fi kiisii bakka maskiinni kun itti ijaaramu bakka biraa kennanii fi manni amantaa kun fedhii abbootii amantaatiin, fedhii ummataatiin qabeenyi achi keessa jiru seeraan fuudhamee yookaan diigamee is okay rakkoon qabu waliigaltee hawaasaatiin eeyyama abbootii amantaa mana sanaatiin. Kanaan alatti akkuma barbaade abbaan barbaade gatiittii isaatti agarsiisa. Maal jechuudha?
akka kanatti manni amantaa gaafa makiinaatiin galagalee بالصليبة وحسبك منهم في جرائم حكمهم حرابة دين الله في كل دولة وحسبك منهم في جرائم غزوهم عباد laphee isiniin cabsu amantii sanatti amanuu dirqaman qabdu ati bar wanti ta'u tokko badiin ta'u tokko kamuu wanti ija keetti hin tolle dirqamata amantii sana keessa jiraachuu hin qabdu. Dirqama amantii sana keessa jiraachuu hin qabdu ati. Tarii bor akkuma kana sirra ga'uu danda'a. Kaleessas miidhaan mana amantaa kiristaanarra hin geenye jechuu miti. Garuu torban tokko keessatti yookaan guyyaa 2-3 keessatti maskiina 20 wayii gubachuu jechuun maal agarsiisa? Maal agarsiisa? Fakkeenyaaf asii mootummaan araara gaafata. Biyya nagaa ijaarraa, misoomaa, nageenya labsaa, misooma irratti xiyyeeffadhaa jedha. Asiin ammoo mana amantaa diiga. Eenyuun araarsan? Asiin immoo maal balleessan? Asiin araara kadhachaa biyya ijaaraa, asiin biyya diiguun sirriidha? Mootummaan kun sammuu ijoolleetii. Ijoolleen iyyuu ijoolleen amma waan ta'uuf waan hin taane adda baastee beekti. Immoo seera qabeessaan xalayyaa ergame fuudhuu dhiisuunsa waan kana keessa harka qabaayimi. Amma namoonni tokko mootummaa wanti ta'u hundumti wanti qaama mootummaatiin ta'u hundumti mootummaa harka keessaa qaba malee mootummaan alatti wanti ta'u tokko illee hin jiru jechuudha. Kun siyaasaa miti. Dhimmi amantaa dhimma siyaasaa miti. Dhimmi amantaa qayyii masmariidha. Eenyumaaf iyyuu jechuudha. Nama kamuu naaf ta'a jedhee raammootti yoo kan amanu ta'e mirgi raammoo sanaa eegamuu qaba. Amantii kooti erga namni jedhe jechuudha. Dhuguma rabbi tokkicha biyya kanatti waamamuuf saalfanne mee? Reeffi gubatee argine, mormi murame argine, dubartiin ulfaamanni itti cufamee gubatee argine, haadhaaf ilmoo wal biratti gudeedan argine. Waggoota kana keessatti waggoota 5 gidduu kana keessatti waanuma nuti argine hin jiru. Wanta kanaan dura gurraan dhagaa turre, wanta kanaan dura akka istiriitti akka seenaatti beeknu gurra keenyaan ija keenyaan argine jirra jechuudha. Kana booda maal arguuf jirra? Dhugaa waan dubbatan nama wallaalchisa. Dhuguma rabbi tokkicha waan dubbatan nama wallaalchisa. Nu warra amantii sana keessa hin jirre, nu warra amantii sana keessaa qooda hin qabne, nu warra amantiin sun nu hin ilaallanne akka kanatti laphee nu cabse. Ani akka kiyyatti dhugaa rabbi tokkicha boo'eerallee, rabbiifu boo'eera. Warratti amanuu, warri amantiin kun kiyyaa na fayyisaa naaf ta'a jedhanii warratti amananuu lapheen isaanii hammam caba. Nus obbolaachi keessaa qabna. Dura akka sabaatti qabna. Akka sabaatti musliima qabna. Amma garuu akka maatiitti obboleeyyan achi keessaa qabna. Intalli wasiilaa achi keessa jirti. Obboleettiin achi keessa jirti. Ilmi eessumaa ilmi adaadaa achi keessa jira. Hawaasni kiyya bal'aan achi keessa jira. Dhimmi kun na ilaallatu jechuun dandeenya. Maaliif bor wanta ta'u hin beeknu re? Bor wanta ta'u hin beeku. Maaliif mootummaan kun har'a waan biraa yoo godhe bor waa biraa godha jechuudha. Amma asiin araara kadhataa biyya ijaara asiin biyya diigaa jira jechuudha. Isa ijaarame jabeessanii kan biraa ijaaru moo isa ijaarame diiganiitu kan biraa? Akkuma maayinyitii keenyaatti yookaan akkuma wallaalummaa keenyaatti iyyuu jechuudha. Dhuguma rabbii waan dubbata waan jedhan nama wallaalchisa. Waaqa maaloodha? Maal ta'e biyyi keenya?
duuti kan itti baay'atu biyya keenya, dhukkubni kan itti baay'atu biyya keenya, beelli kan baay'atu biyya keenya, rakkinni hundi kan baay'atu biyya keenya. Biyyi keenya maal maqee maal godhee? Dhugaa hedduu namatti dhaga'ama. Hedduu lubbuun har'a darbe kun amma lubbuun har'a ba'e kan kaleessas ba'uu ture. Amma fakkeenyaaf akka kanatti mana amantaa gosa gosaan mana amantaa hanga lakkoofsaatti mana amantaa 20, 23, 22 jechuun waan salphaa miti. Qabeenya achi keessa jiru, qabeenya achirratti ba'e, humni achirratti ba'e manni kun ijaarame. Daa'ima tokko rukutanii daa'imaan hin boo'in jechuu hin danda'anime. Hawaasa tuqanii ka'anii hawaasa kannisa dhaqxee fakkeenyaaf kannisa harkaan tuqxee kaatee kannisni gaafa ishee sitti nam'itu maaf na iddite jechuu hin dandeessume. Kannisni bar ofii dhuftee si hin tuqxu. Hanga itti dhaqxee gurmuu ishee sana hin tuqnetti, hanga dhaqxee gurmuu kannisaa hin tuqnetti kannisni ofii kaatee dhuftee si hin tuqxu. Garuu gaafa ati tuqxee akka jirtuun dhuftee sitti duudii jechuudha. Maaliif? Mirga ishee kabachiisuuf. Hawaasa nagaa haqanii tuqanii, hawaasa nagaa mirga isaa dhiibanii, hawaasa nagaa qabeenya isaa tuqanii deebisanii maaf hiriira baatan jedhanii akka kanatti uummatatti waan hin taane gochuun baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Yeroo darbe amma fakkeenyaaf gama keenyatti gama kiristaanaatti arguu turtan jeeqii ture jechuudha. Sun akka sabaatti. Sun akka sabaatti. Waan yeroo darbe ture beektanii jechuudha. Ammallee ajandaan sun gidduu kanallee itti jira jechuudha. Sun akka sabaatti. Kun garuu akka amantaatti jechuudha. Manni amantaa kan diigamaa jiru akka amantaati. Amantaa tokko irratti xiyyeeffate. Maskiidota hanga kana diigaman keessaa manni waa biraa keessa nan galchiinaa mi'a. Dhugaa rabbi tokkicha anaan baay'ee na aarse. Waaqa kana baay'ee na aarse jechuudha. Sin ilaallatu jechuu dandeessu. Na ilaallata. Na ilaallata. Mirgi amantaa kamiyyuu haa kabajamu. Itoophiyaa keessatti amantaan tokko, afaan tokko, sirna tokko nu hin feenu isa sana. Isa sanaaf deeman yoo ta'es jechuudha. Sanaaf deeman yoo ta'es sana hin feenu. Namni kamiyyuu beehar hamma kana jiran keessa jechuudha. Uummata hamma kana jiran keessa uummata 86 84 jiran kana keessa mirgi amantaa nama kanaa, mirgi jiraachuu nama kanaa hundaa kabajamuu qaba. Walqixxummaan kan hunda keenyaati. Dimokiraasiin kan hunda keenyaati. Tokko nagaa ta'ee tokko nagaa dhabuun, tokko rafee tokko dhaabachaa buluun, tokko nyaatee tokko immoo harka rabbii yoo ta'e rakkoo hin qabuun rabbi biraa dhufe. Isa rabbi biraa dhufe rabbi akkuma fidetti nama dandeessisa. Rabbi biraa waan dhufe rabbiin akkuma fidetti nama dandeessisa. Garuu kan harka namaatiin namatti dhufu kana nama dhukkubsa. Dhugaa rabbi wantoota biyya ormaa irratti ilaaluu jiru biyya keenya keessatti ta'aa jira. Biyya maal qabnaa? Dhugaa rabbi biyya maal qabnaa? Uummanni beelaan dhumaa jira. Gabaan ol ka'ee waanuma hawaasni keenya hin taane jiraayi. Waanuma uummanni keenya hin taane jiraayi. Uummata wal danda'ee jiraatu. Yeroo darbe caatii Harargee akka hin gurguramne orkame osoo achirratti uummanni achirratti xiyyeeffatee jiru kun jalaa waan biraan dhufe asii yoo ibiddi qabbanaa'e asiin ibidda qabsiisuu. Hawaasni akkamitti jiraata?
dhugaa hedduu namatti dhagahama. Dhugaa dubbachuuf hedduu rabbi hedduu namatti dhagahama. Dhugaa rabbi tokkicha akka nam tokkotti akka namummaatti akka biyyummaatti gochaa ta'aa jiru kana hunda niin balaaleffadha. Dhugaa rabbi niin balaaleffadha. Because boru waan ta'u waan hin beekneef jechuudha. Boru wanta amantaa kiyyarrallee ga'u waan hin beekneef gochaa amma ta'aa jiru kana guutummaa guututti niin balaaleffadha akka dhuunfaa kiyyatti. Uummanni akkatti bakkeetti ba'ee gadoodaa oolee deebi'ee galee kun galee waan nyaatu isinitti hin fakkaate. Uummanni akka kanatti har'a intinitti facaasanii uummanni akka kanatti har'a ukkaamamee oole kun galee waan hirriba gaarii rafu isinitti hin fakkaateen. Dhugaa rabbi tokkicha waa hundaafuu rabbiin nagaa buusu. Haqa saba kanaa immoo rabbi haa baradu. Haqa saba kanaa rabbi haa barbaaduuf. Rabbiin garuu nagaa biyya keenyaaf haa buusu. Jaalala tokkummaa nuuf haa deebisu. Dhaamsi kiyya kanuma fakkaata. Dhugaa hedduu namatti dhagahama. Rabbiin haqa isaanii haa barbaaduu fi biyya keenyaaf nagaa nu haa buusu. Namni tokko yoo ollaan ofii nagaa qabaate nagaa kan ta'anii kan jiraatanii, yoo sabni ofii nagaa qabaate atis nagaa qabda. Ollaan kee yoo rafee bule atis raftee bulta. Ollaan kee yoo nagaa barbaade atillee nagaa barbaaddaa jechuudha. Walumaa galatti yaadni kiyya kana fakkaata. Noof golcha. Gochaan kun sirrii akka hin taane, wanti uummata kanarratti ta'aa jiru, wanti hawaasa bal'aa kanarratti ta'aa jiru sirrii akka hin taane, manni amantaa kabajamuu akka qabu, mirgi mana amantaa kamiyyuu eegamuu akka qabu, dirqamni mana amantaa kamiyyuu akka eegamu, namni kamuu mirgaaf dirqama isaa waan godhuu fi waan hin goone adda baasee akka beeku tokkoon tokkoo keessan beektan jechuudha. So mirgi amantii namaa kamiyyuu kabajamuu qaba. Mirgi amantii nama kamiyyuu kabajamuu qaba. Amantii akka dhuunfaatti qabna, biyya garuu walitti qabna. Amantii akka dhuunfaatti qabna, biyya garuu walitti qabna. Eenyuun ol miti, eenyuun gadi miti jechuudha. Walumaa galatti yaadni kiyya kana fakkaata. Bakka dogoggoree of kolchaa isin hundi keessaniyyuu gara Nasiriitti isin dabarsaa. Yaada Nasirii caqasaa, walumaan caqasna. Nagaan naaf turaan ga viidiyoo biraatti deebinee wal arginutti isin jaalatamtoota. የአላህ ቃል ከሆነ መስጊድ የአላህ ቤት ከሆነ እኛ ሙስሊሞች ቀስማችንን ሞራላችንን ከሰበሩን ወላሂ አልዓዚም ወላሂ ኡቅስም ቢላሂ አልዓዚም አላህ መልስ ይሰጣቸዋል። ጠብቁት ኢንሻአላህ። 20 መስጊድ አፍርሳቸው በዛ ደረጃ የአላህ ቁርአንና የአላህ መስጊድን አዋርዳችሁ አዘቅጣችሁ ያቺ ሀገር ሰላም ከሆነች የእውነት ያቺ ከተማ ተመስርታ ከግብ ከደረሰች ሃይማኖታችን ትክክል አይደለም፣ አብረን የምናይ ነገር ይሆናል። አላህ ግን ይቆያል እንጂ አንዴ ከያዛችሁ አብረን የምናይ ነገር ይሆናል። እኛ ግን ሙስሊሞች እኛ ብንታገልም ባንታገልም አላህ ነው ዲኑን ጠብቆ እስከ ዛሬ ያደረሰን። አላህ ነው መስጊዱና ቁርአኑን ጠብቆ እስከ ዛሬ ያደረሰን። እኛ ግን ጸጸት እንዳይሆንብን የታሪክ አተላ ሆነን እንዳንቀር እኛ በህይወት ቆመን እያለን መስጊዳችን ተዋርደን ገብተን የምንተኛ ከንቱ ፍጥረት እንዳንሆን ለራሳችን ስንል ለመስጊድ ስንል አይደለም፣ ለቁርአን ስንል አይደለም፣ ለራሳችን ስንል ለአላህ መስጊድ ድምፅ እንሁን። ከመስጊዶቻችን ጎን እንቁም፣ ከዲናችን ጎን እንቁም፣ አንድነታችን እናጠናክር። አንድነታችን እናጠናክር እላለሁ። ለአሁን ይዤ የመጣሁትን ነገር ጨርሻለሁ። ማታ በሌላ ሰፊ ውይይት እንገናኛለን። አላህ ከእናንተ ጋር ይሁን። ኦቦሌዋን ኪያ ዲን ረቢቲ ፊ ሚቲ መስጊዳ ፊ ሚቲ ኦፊፍ ጀች
jaarraa nuti keessa jirru kana keessatti jaarraa nuti keessa jirru kana keessatti masgiida akkas xiqqaatuuf qur'aana akkas xiqqaatu laallee gallee rafuu irra salphina kana baadhannee galuu irra namummaanu waan namatti dhagahamutu jira. Masgiida rabbiitiif haa dhaabannu. Masgiida rabbiitiif sagalee haa taanu. Masgiida rabbii wajjin haa dhaabannu. Masgiida keenya diigame akka bakkatti nu deebisan sagalee keenya tokkummaan haa dhageessifannu. Salphoo fi salphattuu xiqqoo akka ormi nu tuffatee san taanee osoo hin taane hagam akka jabinaa fi tokkummaa qabnu diinota keenya warra diin rabbii salphisetti salphina isaanii gonfachiisnee masgiida rabbii wajjin haa dhaabannu. Galatooma ulfaadhaa sheer godhuudhaan wal biraan gahaa hundi keessan sagalee keessan osoo hin tuffatin masgiida rabbii wajjin dhaabadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.